Humni mootii mootummaa nama nyaatatiin durfamu akkuma viidiyoo garaagaraa irratti argaa jirru gocha suukaneessaa uummata Oromoo irratti dhaqqabsiisaa jira. Uummanni Oromoo bara dhufaa darbaa gabrummaan dabarfatu iyyuu kan isa baroota lamaan kana adda ta'uun ni beekama. Oromoo ta'uun yakka ta'ee yeroo argamaa jiru kanatti humni mootummaa nama nyaataa guyyaarraa gara guyyaatti uummata keenya darara guddaa irratti adeemsisaa jira. Uummata Oromoo maqaa shanee jedhuun halkanii fi guyyaa dararuun isaa akkuma argamu kanatti dhaabbilee siyaasaa fi wantoota adda addaa sababeeffachuudhaan humna addaa kophaatti leenjisee uummata Oromoo sanyiidhaan lafarraa duguugaa jiru ni beekama. Egaan carraan uummata Oromoo akkana ta'e yeroo mul'atu caalaa wanti garaa nama gubu hin jiru. Guyyaarraa haadha harmee deesse dararaa akkasuma abbaa keenyaa fi ilma qeerroo fi qarree akka hoolatti kararra gidirsanii ajjeesanii kan barbaadan dhiisaa jiru. Oromoon baroota mootummaa dabranii keessa fincilee gabrummaa jala turus. Egaan daawwattoota hordoftoota ko'aan kan isin waliin ture Reedii Aadamii waan dhaggeeffataniif filatooma. Wayyaanee fincilchuudhaan humna addaa Oromoo uumanne jechuudhaan masara 4 kiilootti galchanii jiru. Masara 4 kiiloo Oromoo bakka buufanne jedhanii ta'anis mootummaan masara 4 kiiloo seene waadaa uummataa nyaachuudhaan uummata keenya fixaa jira. Mootummaan gabroonfataa yookaan sirna Minilik kan du'e nurratti kaasaa jiru Koloneel Abiyyi Ahmad Alii kan jedhamu yeroo ammaa kanatti duguuggaa Oromoo akka raawwataa jiru mul'achuutti jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya carraan uummanni Oromoo qabu kana booda tokkoof tokko ta'eetiin falmachuu qofa. Yoo kanan taane ammas akkuma argaa jirtanitti maqaa shaneetiin halkanii fi guyyaa qeerroo fi qarree akkasumas jaarsolii yookaan haawwalii keenya dararuun akkuma itti fufetti jira. Wanti nama dhibu guddaan nama afaan Oromoo dubbatu akkasumas mootuu dhala Oromootirraa kan bahe maqaa liyyuu haayilii poolisii Oromiyaatiin gitirsaan kun adeemsifamaa jira. Baroota wayyaanee keessa namoota agaazii yookaan afaan keenbeeyneen wal adda deebinee falminus isa kan ammoo karraajii nutti ta'e akkuma kee afaan Oromoo dubbata akkuma kee Oromoorraa kan dhalate garuu lammummaan isaa Oromoodha moo kan biraa ta'uusaa akka hin beekamne beekamaadha. Dhumarrattiin dhaamsiin aan Oromoodha qabu dhaabbileen siyaasa keessan daldaluu dhaabuudhaan tokkummaa Oromootii fi akkasumas gochoota akkanaa kanarraa baatanii ibsa akka kennitan isin akeekkachiisuu barbaanna. Yoo kana hin taane uummata Oromoo dararuu irraa akka of qusattan kana dhaamsa obbolummaa fi Oromummaa walii dhaamuun gaariidha.